maqaan nu maxxansu adaan dhugumaan gaalaadha. Adaan dhugumaan qottuudha nuti. Hodaa mosh qottuudha adaan dhugaa rabbi nuti. Namni kamitti obboleettii fi obboleettii illee ta'uu baattu namuma gartee waliin jiraattu. Dhaluma abbaa feetee diinallee maan taane maaliif gosa biraallee hin taane maaliif adawwii keetillee hin taane akkamitti dubartii harkeeyta. Silaarraan dura warra nu qaqqaalu gosa biraallee taate isuma sanillee dubartii gisee taate namni dubartiif barre diina keessa ol jirtu dubartii gisee boojii keessa qabattallee namni dubartii kanan godhu. Dhugumatti meeti qishoo jara keenya meeti qotti haadhaa dhaabbadhaadha mee obboleettii ta'e gisee namni harka dudubatti deekkane godhu gisee garte wallaahi laazim takka an qottuu fi gaallaan baanan sun dhugumaan nuyi hin jeekaman. Ummata waa takka yaan ummata kashlabbe jara keenya dhageeffadhaa isin ijoollee shamarranii wallaahi jechireefu maammen jee wallaahi laazim an takka zaatan anaa rafu jira lafaa keeyul seene dubbitanaa jamtu kanaan hirriba irraa keeyul seene dhageeffadhaa jechireefu gurbaan kun jee maammen dubbachaa jiru jechas yaadadhaa wayita dubartiin takka tuqamte ati kamitti ijoollee ta'e jirustan gisee takka tuqamte ta arsii ta baalee ta jimmaa akkami keessaan isin miseenjaraan wasaapidhaan akkami gara hidhattanii irraa baatanii gadi hin dubbanne isin silaa bar isin baatanii bobochanii dubartiin tu silaa gartee garee bakka takka taatanii dubartiin kutaa hundaa tokko taatanii silaa bochanii baatanii wallaahi laazim dhiirti sun lafaa kaateeti gadooddee iyyitee rakkoota isiniif isinii dhaabbatti. Jara keenya akka gartee qaama dubartii gabbaasu gisee hunda qaama dubartii gabbaa khadiiraa gadi hin bahu. Kam jettee dhageeffadhu dhimma akkana godhanii fi waan isin akkana irratti taatellee ni beeka bal'inaan sii galee garuu akka isin amma deemtan kanatti diina sana afaanillee isii baasuu hin dandeettan yookaan immoo waan kanaa oliitu akka irra raawwatanii booda gubbaa fidanii mataan nama dhukkubu godhuu deemtan dhageeffadha. Jalqaba maal balleessite dhalaan keenya maaliif jirti? Mee badisiidhaati miti. Mee wanta kas qaba amma naas qofa haasa'u dhoon nam tokko yudduu seenuu naas qofa haasa'u. Namni isii kana godhe abbaa mana siiti moo? Abbaa dura maqaasii gaafadhu maqaasii isin ijoollee isaatii gaafachuu fedhe rabbadhu. Isii kana akkana godhe abbaa mana siiti moo nama gartee ijaazaa bira buute moo eenyu isiin tunoo intala eenyuuti eessa dhalatte nuyi hundi isaa dhoon fayyaana ta'e. Baadha namitti ilmoo irraa qaba mucaan biyyarraa sii gala maqaa isaatiin biyyarraa kaatee karaa kana hunda qarshii irraa kaffalee hanga asii fide sii galee Shanin booda ammoo waan silaa jiru guutuu asirratti haasa'uun namatti hin tolu waan isin dalaydee irratti inni akkana godhe. Isi mai bale boleh sudi sekarang sana wal beha kan na nombor ko tol bina nombor makara senyo boleh sri makasi na me bar kesan sitti masin jadi amma asirratti akkanatti siin waan isin dalaydee fi godhe kesan sitti ma yoo kesan wala ijoollee ganda akkasiiti ana sirratti ajandaa godhuun barbaadu abbaate waan kaameraan ummanni gowwaan nama jala deemee nama waraabee boru ijoolleen ganda ajandaa godhachuu barbaadu ajandaa godhatu waan isin balleessin natti nimin waan booda mufurmaata kara furmaata achi deemna kara furmaata akkami baraarraa achi deemna obboleessi kiyya obboleetteeti haadhateeti jaartiiteeti wallahi lazim dhugaa rabbiitti lombir ati namaan yeroo dheertuu beeku biyyoon tun oromummaa si qofa nigaa ganda siirutti nimin gandummaarra takkaa jaan qabnu nuti kutaarraa jaan qabnu mee maqaasii qofa natti himi magaalaa mitti argamti. Meetii bakka itti akkana godhan waadii dabaashiree abbaatee dhageeffadhu siimaa mucaan ilmoo tokko irraa qaba biyyarraa ammoo qarshii 9,600 kaamela itti gannaqee sii gala. Yaala jechuun itti gannaqee fidee bakka ubbira jiruun ga'ee kaachi booda ammoo waan silaa gidduu jaraatti argamee isiin raawwattee qabaachuu irraa waan irratti dalagame. Ka kanaa oli ammoo mucaan miqettii harkaa qaba ammallee kanaa ol miidhuu danda'a as gubbaa dhuftanii hin arrabsinaa irraa naasa'inaa danda'amu dhiiseedhaan jirra ka kanaa olii ol baasa akka fedhe godha jedhaa jira itti warwaataa jirra haga kana ol baaste baay'ee kalaasi abbaan fedhe miidiyaa irra waan fedhe siinaa jedhu dhaabadhu jedhaani jirraati irraa dhaabadhaa jirna ajandaa waan kanaa olii dhiisa allaayii bakka lamarraa argameetii tana bakka lamarratti argee dhiisa yoo dandeenye waan isin dalaydee fi rakkoo gidduu jaraa jiru san hin furra. Yoo waan furamu taate yoo furamu dombir ajandaa dhiifne gabbuura dhage fayyadate ammoo hanga dombir naaf fayyadate ajandaa dhiifne gabbuura maamillee poolisii shamarranii dhiisiin jaan yoo dubbiin tun gartee
daran lubbuu sii gaagaa'u taate dhaabiin jaanini dhaabar koon jirtu. Mee isii naaf dubbadha dhombir okay waanin si gaafadhu naaf obsi dhombir amma dhimma michiyyoo tanaa eenyuutu harkaa qaba harka qabdanii gurbaa harka qabdanii rakkina kana ni furraa michiyyoo tana kan gaagaane dhaabbadhu gattanii gurbaa harkaanii qabdan moo harkaan qabdan tana himi. Waan sin jedhu abbaa gaara geetta dhibbatti harkaa qabna osoo inni waan hanganaa kanayyuu ol hin baasin dura harkaa qabna isitti illee haasofnee waan kana hundayyuu furmaata goonaa yookaan waan isaatu deebistee yookaan immoo waan jiru kunuyyuu waan numaan raawwatame kunu isin gidduu haa badu as gubbaa wal hin fidinaa ay gubbaa wal fiduun ija namaatiitti buutanii yaa'anii badiin namaa hayin badii caaltiiti ummanni miidiyaa kanarratti taraa takkameetii tan argee waa siin jedhe kana ol miidhamta jennee itti qaa'inee dhaabbadhu jennee ni jirra ammoo hangana waan inni baaseef ni gaafanna namni ni beetaa suudii kanatti dalagaa ofirra oolaa galgala malee walitti deebuun hin jiru qaamaan sirra fidanii irraa cafacafanii haasaa jiran agarreeti yoo danda'ame furmaata goona yoo dadhabame akka barbaade innis waan barbaadaa raawwatu oromoonis akka fedha jaraa haa gootu irraallee haasaanii ajandaa godhatan yookaan ammoo haalli amma itti ilmoo namaa mana banatee guutuun isaa dhiira akkasii mataa gargalchaa dhiira zabanaa dhee oofu kun akka micattii miiru dhibbarraa dhibbatti beeka Oromoo. Nama keetii kana barbaadaa jira amma maammeen waan gaarii fayyaa siifin carraa siifin kan naabsu maammee carraa siifin kan dhaabbadhu maammeen amma wanni godhe daran nama akka dhombir kana gabbaasee nama waan kana quba qabu horee waan tarraa dubbachaa jiraachuu fi nama akka keetii kana gabbaasuu barbaadeeti fayyaadee akka keetii harkachuu keenyaaf tanaa jecha horeen jaaramteeti keessaafuu monguddoon dhimma kana mucaa harka qabaa jiranii akka inni daran hin miina godhaa jiranii dhimma kana jala deemaa jirraati dhiisaa jechuu keeti nama akka keetii kana barbaade maammeen haalli nama akkanaatiin barbaade fayyaadee gaafii takka nama gaafadhuuti ajandaan hacuuf. Okay. Aisha wanti galchi maallaayi follower tajaajila galchi. Dhaggeeffadhu gaa. Haala ammeen irratti raawwataa jiru kan harka gaafa fuunee micattii dalagaa erginee yookaan immoo dalagaa irra teessee waan isaa deebifteef dhimma irraan qabu mucaan sii gala. Namni biraa kan dogongorri raawwatame kun hin furmaanni ni argama dhibbarraa dhibbatti. Garuu asirratti dhiisaa rabbii keessa sodaadha jalqaba gaafa isiin gartee irraa haasofna nu guutuu. Anamma asirra waan tokko dubbadha galatoom dhombir dhaggeeffadhu dhagee asirra waan tokko dubbachuun barbaada takkaffaa nuti akka Oromootti maallaqa isaa kuma sagal ni kafallaaf rakkoomi kuma sagalii mi kudhan illee ni kafallaaf rakkoomi takkaffaa lammaffaa inni eenyu waan ta'eef mootummaa tam qabaatee aangoo tam qabaatee intala Oromoo intala Oromtichaa kuma sagalii miliyoona sagal yoo taate yoo isii tana ajjeese Oromoo jalaa baa tokko qabinaa ta'in. Lammaffaa miciyyoon tun Amaaraa harka jirti immoo Tigree harka jirti immoo Yahudaa harka jirti immoo Israa'el harka jirti. Dhukkuba harreetiif fardan gubanii jaan afuuffaan madaan fayyistuu jaan dubbatan dhugaa dubbachuu an dhugaan beeka haqiiqaan beeka. Moo as jala deemnee hudduu dhaabnee fi hudduu teenyaas nu horii kanaas nu ta'e obboleessa keenya bareedaa keenya buskuta keenya miciyyoota na gannu lakkis jennee kadhannaa deemnee sigaree eega isheen tun hidhamtee bifa kanaan viidiyoon irraa waraabame duuti du'aa olii tana sigaree du'ata biraatan barbaadan isin Oromoo nuti akka Oromootti waliin dhaabbanneeti inni san jechuun biyya seera qabdu Suudi Arabiyaan baay'isuu seera qabdi ni beektan isii galee miciyyoota yoo jesse biisi ba'u waan jiru kana amma wali godhu dhaggeeffadhu dhombir nama dhibba sadii jira dhagee anaa kafala maallaqa ammaan tanaan ergaa fakkaawuntii isaa fidiyaa isaa haayyatu isa san nuufitti dhombir dubbiin tussiis ni qabdi boo amma kafallaaf Dhombir dhaggeeffadhu abbaan dhagaa Afrikaa jira. Anammas biyya Arabaa jira. Amma kafallaa kuma sagalee mi'uma hashuu boodee amma kafallaa. Sigalee. Mee dhaggeeffadhaa. Dhageessee dhombir amma nuufitisa. Isa nuufiti. Dhaggeeffadhu obboleessi keessatti maatii ilmoo dhiiraati. Dubartii takka fuute of jalaa qabdaa yookaan niitii taatu dogongora tokko isii raawwattee irratti yoo agarte sila xuruu naa gootee kootoo seeni matarra naa taa'e jettee ammoo namni homa raawwata sii gala dogongoree homa waraabaa yookaan dha'uu danda'a dhala. Sigalee obsa fixate erga ammoo wanna kana inni waan hanganaa ol baase booda dhiisi jenneen hanganama tokko itti qaaqaa jirra akka hiriyaatitti illee akka yookaan ammoo nama ijoollee biyyaa warraatitu itti ergine jechuudha. Nama wajji nyaatee dhugee dhaabbadhu jedhaani jirra dhiisaa jira mucaan ni dhiisee dhe haala ammoo ajandaa asirra godhatanii asirratti afuufan kanaan dhiisuu hin danda'u. Ati eenyu taatee akkana goota yoo jettuun kana ammoo inni kun haadha manaa isaati dhaggeeffadhu haadha manaa isaati
seerri fedhe san gaafatu haadha manaa isaa yakka dalaydee harkaan qabee morma irraa mure Seerri gaafatu. abbaan fedhe isa gaafachuu danda'u. Hai. Seerri gaafa haadha manaa isaatii Dhombira kam dubbachaa jirta. anjaartii ni qaba. Badii tokko isin dalayde shaaraa suudii kanarra gabbaasee waan ajjeese maa ajjeeftan jedhan rakkoo akkanaa Gaartiin kee yoo inumaa gaartiin kee yoo si jibbitu deemuu illee hin dandeessu. Yoo si jibbite deemuu hin dandeessu birrii qabdu. abbaa haqaa jibbaa miti. Wanni kun jibbaa mitiiti keessaan na dubbise abbaa haqaa guutuutti Keessaanis dubbisee gurbaanuu fiti. Amma maallaqa kafalla. Maallaqa qofa kan nafarra. Amma maallaqa makannaaf. Zaata keessatti maallaqa kafallaaf. Reefu dhimma maallaqa dubbattee miti. Wallaahi laazim maallaqa kun amma kafallaa michoota gadhiisuu baatu. Jarra haasaa mijattiin baranne isin. Si jecha karaa baaraa dhufee akkas ta'e jalaarti mijattiin birrii teena si kaffalaadhaan hin jirtuuti. Dhimma biraatiiti sagalee isii irraa yuufaama rabbii sodaadhaati. Fedhe yoo ta'e mee intaladan akkuma baase haa ajjeesu miidiyaan kun muluu haga torbee kana isiidha Oromoon nama mee kumaatamaan du'aa jira hin cadhisnu waan kanarraa dubbannaa gadi baasii himtee baas tokkoffatu harka keessaa qabaayyee jiran. Nam tokkollee hin dubbatina dabareen ishee kana gee amma dhombir qofa kanneen miti dhombir mucaallee ni fida dhombir waan takka tola nu oole amma si galtee walla dhugaa rabbi dhombir yeroo dheertuun beeka nama galatoo tokko abbaa waan tokko jira dhombir waan tokko siisanii namni miidhamaa kun haadha tiyyaa obboleetii tiyyaa waamee kannaa ooltii yoo qarshiillee ta'e siyaa kaffalanii isiinuu dalaydee sii kaffaltii waan kana ol hin baasin kanaa ol meetti hin miidhin jennee akka nama tokkotti kadhataa jirra yoo ammoo lakki asirraan lolle akkanatti lolanee hin gaafannee garte dhimma biraatiif miite moo dhimma mallaqaati dhimma mallaqaa yoo taate isiinuu sii kaffaltii baatee dalagatte yoo lakki hin fedhu amma kaashii fedhasi dhimma maallaqaa yoo taate dhombir wallahi muciyyoo tana mee ana seenaan isin garsiisu yoo dhimma maallaqaa taate amma naa kaffalaaf yoo dhimma maallaqaa tajjeestu yoo dhimma maallaqaa taate dubartii harkatti duubatti hin taate amma as taa'etti ijoollee suutu jirturraa kan naaf hin jaan amma kafachiisu ijoollee suutu jirturraa. Anaa kafala amma kan hin jaan. dhombir dhageeffadha. Amma dhageeffadhu abbaa kaa amma kana godhu dhageeffadhu hawaasni asumata abbaa kaa dhageeffadhu abbaa kaa ammaan tana misenjera keessiif dhombir misenjera walii ergaa misenjera kayyanii qabdaami deemaa telefoonni yaa'uun isin bira jira deemaa guruppii nu dhaagamasin ammuma deema dhombir keenya walii gallee akkasitti hoo dhombir. Ayyaara koon qabu ani mucaalee isin irratti fidee itti guutuu haasofnee dhimma akkas godheefis gaafattanii waan isaa deebisanii fi isii gadhiisudha yoo lakki isii matan ayyuu telefoona lama harkaa qabdaan wattesaniif miidha jedhe dogongoruu waan jiru follow li deebisa ayyasiif dhombira ammaan tana follow li deebisa dhombira inni leen follow si deebisa yalla follow li deebisa ammuma follow li deebisa isin lameen follow li deebisa deem dhombira sirraa gabbui abbaa kaa gabbui deemaa guruppii gama si dujaara misenjeraan naaf hawaasni hiyyasuma jiran si galee misenjeraan dubbanneetiin anis achi boodarra waan argame dhufee hawaasa waan akkanaaf akkanaati si galee dogoggorrii uumameenis irraawa jee yoo dubbii abdii qabdu taate akkasitti hawaasa kiyya dhageeffadha taaptaa koppilink sheer godha galee nuti akka poolisa shamarran Oromootti arraas borus dubartii Oromootiif niin wareegama. Si galee osoo waan feete taate intalti dhalaa takka aboo jaran dhageeffadha. Nama ilmoo tokko jira osoo ta'e namni fokkoo jijaare adda baabara. Foloo si ergeeti jira. Foloo duraan oolu. Foloo ligootanii yalla abbaa gaa misenjera walii ergaa osumas keessa jirtanii. Qaasamaan billaa an dhiirota Oromoo ta'isiin jettan kana wallaahi wa billaal kariim akka kopheetti jetti ilaal akka cammaatti jetti abbaan feete kootu kun bakka nan jiru kanannaaf na alabbuuku na wallaahi leesii bisma dhugaatii sin jaabeef sigala isin toffadheen ummata xurii ifin barre halkanii guyyaa dubartii mee ammumaan tanaa maamme mee shamarran asirra jirtan nama 238 keessa jiran hundi keessan akkamittu koppiliingii fi sheeriin dachii tana camala godhu qabdan sila akka namni kuma ga'u. Hundi keessan hojii hojjetanii teessan dhimma kufa ergitan. Mee koppiliin gifi shirshii godha warri shamarraniif warri haadha teessanii koppiliin godhaadha namoonni michiyyoo tana beeku.